ati kana na goote as na goote situ achiin maalii godhe sababa walirra tuuluun hin barbaachisu walii galtee lafa jira. Oromoon waan tokko wantatti kaachuu qaba. Tokko haa jallattu haa toltu haa baddu waan fedhe haa taatu mootummaa teenya qabsoo ummataatiin as geesse. Akkuma reefu isaan jedhanitti jara kana isaan gotte qabaase humna isaaniitii miti qabsoo ummata Oromooti. Warra alaa galees kan biyyatti galche qabsoo ummata Oromooti malee cabsanii waraanaan hin seenne. Kanaafi tokko ummata kabajuu barbaachisa. Lammaffaa jaarsummaa dubbii nu keessa laalaa jedhanii we don't want to waste time. Okay? Walii galtee jira. Waraanni yeroo ammaatitti bosona keessa bilisummaa Oromootiif turu hin barbaachisu bu'aa nuuf hin qabu miidhaa malee. Oromoon kan barbaadu waraana hangattii qabu ufiifuun qabu hanga qabu san meeshaa qabu wajjin hoggana tokko jalatti komaandii tokko jalatti kaa'uudha qaba jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa waan deemuuf hin qabu akka waliigalteetiin bahee waraana Oromiyaatitti humna nageenya Oromiyaatitti makamuudha qaba. Kana hoggansi ABO mataa hiruu dhiisee ifaan ifatti qajeelfama dabarsuu qaba. Ijoolleen keenya bosona keessa jiranis kaleessa bilisummaadhaaf kan qabsa'an. Har'a immoo bilisummaa san tiksuu qaban. Bilisummaa san garuu mootummaadhaan loluu ni miti kan tiksan. Bilisummaa san garuu mootummaa irratti finciluu ni miti. Bosona turuu ni miti. Bilisummaa san kan tiksan humna nageenya Oromiyaa, humna nageenya biyya kanaa makamanii tumsanii dandeettii isaaniitiin cimsaniiti malee bosona ta'anii poolisii keenyaan makalaakaa biyya kanaatiin wal lolaa wanni ta'u hin jiru. Gama mootummaatiinis yoo kan taa'u taate ihaadegummaa keessaa bahuu qaban. Shiraa fi sharrii mallasaan dhaalchise keessaa bahuu qaban. Sababa kanaan fayyadamnee ABOs haa taatu paartii biraa siyaasaa ala goonee filannoodhaaf qophoofnaa hin ta'u biyya kana gaagaamatti galcha. Humni waraanaa isaan qaban kunis it is better not to test it. Gamasitti waraanatti galchuu hin qaban. Kanaaf doorsa gama waraanaan godhanis dhiisanii mooraan ijoolleedhaaf haa qophaa'u. Yoo wal amanuu kan dadhaban taate namoota jidduu isaanii deemanii qixxeessuu danda'an haa filatanii waraanni haa galu. Komiin biraa yoo jiraate dhimma waajjiraa taatu dhimma biraas yoo kan jiru taate dirree siyaasaa keessatti waliin mari'annee deemna. Ammatti kan barbaachisu dhiiroo ammatti Maqaleetti maaltu ta'aa jira? Hundi isii wal mari'atteet biyya nyaattee kaate rukutuudhaaf qophaa'aa jirti. Warri kunis wal ta'aa jira. Amma kan ta'uu qabu humni Oromoo hundi bakka tokkotti wal gahee tifoozoo dhaaba tokko haa ta'u miti. Hoggansa waloo ummate akkamitti bilisummaa arganne kana tikfanna. Akkamitti dirqama biyya kana ceessuudhaaf nu harkatti kufe kana wal gargaarree bakka hin geenye jedhee mari'achuudha malee nutu they are wasting even our time dhugaan siin jaa. Kanaaf wanni guddaan amma irratti ani jala muree waan tokko dubbachuun barbaada. Yeroon kun ABOdhaafis yeroo qahuudhaan hin qabsaa jedhee deemu osoo hin ta'in ani osoo hoggana ABO ta'e waraana hunda ofirraa galchee qabattooyyuu ofirraa baasee uummata kiyyan jaara. Maaliif beektaa? Humni guddaan biyya kana jiru humna ummataati amma. ABO kan biyyatti galche OPDOs aangotti kan baase ummata. Wabiin nuhis biyyatti kan galle makalaakaa biyya kanaa amanneetii miti. Okay? Yookiin immoo waraana bosona jirutu nu tiksaaf miti. Ummata keenya abdanneeti kan galle. Biyya kanatti filannoon ifaaf bilisaa godhamee mootummaan ummata akka filamu wabiin keenya ummata keenya malee OPDOllee miti ABOllee miti. ABOnis gamna ta'ee sibiila qabadhee mootummaa wajjin diridiriif dhiyaadha jechuu dhiisee ijoollee bilisummaadhaaf baate bilisummaa akka tiksituuf mootummatti galchee gaafii nama ABOn dhiyeessu jira. Mootummaa waraanni jiru waraana paartii tokkorraa walaba ta'ee haa ta'uudha miti. Sanii dirree siyaasaa irratti wal falmineet riifoormii godhamu waliin goonee deemna malee bosona keessatti qawwee wal ajjeesaa waraanni biyyoolessaa ijaaramuu hin danda'u. Inumaatu waraanni jiru waraana paartii aangoo akka qabu akka ta'aa deemu achumaan akka itti fufu gochuudhatu nama mudate jechuudha. Kanaaf warri ABOtis mataa hiruu dhiisanii paartii nagaa ta'anii dorgomuudhaaf chaalenjiin amma akka Oromottuu qabnu OPDO irraa kaase paartiin biyya bulchuudhaaf sammuun of qopheesse hin jiru. Hoolaaltu amma ibsa warri ODP baasu galaalte akkuma waan murna mormituutitti maaliif waggaa lama keessatti paartii maxxantuurraa gara qabsootti makamanii gara taayitaa qabachuutti dhaqan. Isaanis akka warra biyya bulchuutitti yaaduu danda'uudha qaban. Paartileen keenya kan mormitootatis akka paartii qabsootitti ilaaluu dhiisanii akka paartii boru biyya bulchuutti of qopheessuu danda'uudha qaban. Yeroo qawwee hiikadhu asiin godhee asiin na jalaa cufanii jedhanii deeman osoo hin taane ABOn godinoota hunda keessatti biiroo banataa jira.
biiroo bannataa kan jiru maal gochuudha filannootti dorgomee biyya bulchuudhaaf miti. Namni biyya bulchuudhaaf deemu immoo waraana biyya bulchuudhaaf deemu san hin waraanu. Kanaaf warri abaaboos kana halaafinnata dirqama fudhatanii itti fixuu qaban. Warri mootummaatis sababa kanatti fayyadamanii abaaboo dirree keessaa baasuudhaaf amma tooftan tokko itti deeman arga waan babarreessan. Caasaan kun harkaa baheera diigameera. Baay'ee Wallagga qofattee miti. Oromiyaa guutuutti even naannoo Amaaraatti caasaan diigameera. Caasaa kana humna waraanaatiin deebifnee jaarraa yaada jedhu qaban. Is not going to work. Durattuu kan diigame waraanan biyya bulchaa waan turaniif waraanni waggaa uumamu caasaan diigame. Ammas deebiftee waraanan bulchitaa hin ta'u. Itoophiyaan amma booda ceekuu sirna abbaa irree bulchiinsa waraanaa ittiin baadhattu hin qabdu. Kanaaf isaanis sanii ni miti. Jarri lachuu waraana uummata keenya keessa habaasan. Waraanni bilisummaa Oromoos kaampiitti galee leenji'ee humna nageenya Oromiyaatti hamakamu. Makkalaakayaanis uummata keenya keessa bahee kaampii isaatti hamakamu. Hoggantoonni siyaasaa dabballeen siyaasaa uummata ilaalcha imaammata tarsiimoo paartii isaa irratti uummata isaa haa jaaru haa qopheessu. Hoggansi siyaasaa Finfinnee jiru immoo filannoo itti aanu akkamitti adeemsifna haala kamiin adeemsifna kan jedhu irratti haa wal mari'atu haa walii galu. Cehumsa kana immoo waliinuu akkamitti utubnee deemna kan jedhu irratti waliin haa hojjennu saniin alatti uleedhaa fi qawweedhaan walitti deemuun waan tokko namuu haa beeku. Lola kana abadan abaa'oonis loltee mootummaa kana buuftee aangoo qabachuu hin dandeessu. Maaliif beektaa? Osoo niwukilaaraayyuu baadhatanii gaafa isaan mootummaa kana kuffisanitti mootummaa biyyi tunuu kufte kursiin irra taa'anii jirtu. Warri mootummaatis qawweedhaan inni warra abaa'oo kana daaraa godhee warra kaanis daaraa godhee akka abbaa irratti itti fufayan gaafa isaan achi gidaamii jara fixanii dhufanitti asiin kursiin hin kufti. Lachuu hin kasaara. Sabni Oromootis biyyi kunis hin kasaara. Kasaaraa asiinis deemtu kasaaraadha lola keessatti dhugaan siin jedha. Asiinis yoo deemte kasaaraadha lolatti. Asiinis yoo deemte kasaaraadha. Karaan sirri qawwee lafa kaayanii tapha siyaasatti deebi'uudha.